Shalom. Nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanii fi iddoo isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii kanaa. Lakkoofsa nama biroo lakkoofsa ofii irratti hidhachuudhaan sagalee namichaa dhaggeeffachuun danda'ameera. Kana quba qabdu laata? Namoonni baay'een kana akka quba qaban hedduun amanaa. Namoota hin beekneef garuu hamma dhuma viidiyoo kanaatti yoo ilaaltan barnoota guddaa irraa. Keessumatti viidiyoo kana keessatti kan ilaallu namni biroon lakkoofsa keenya hidhatee jira kan jedhudha. Akkasumas yoo namni biroon lakkoofsa keenya hidhatee jira yoo ta'e akkaataatti ofirraa dhaamnu, akkasumas dhumarratti immoo akkaataatti lakkoofsa jaalallee keenya yookaas immoo lakkoofsa nama biroo akkaataa itti ofirratti xalamnu, lakkoofsa keenya irratti akkaataa itti xalamnu waliin ilaalla. Isinirraa kan eegamu subscribe, like, share gochuu qofadha. Namoonni haaraan chaanalii kanaaf haaraa kan taatan mallattoo subscribe buttonii tuquudhaan subscribe godhaa. Akkasumas immoo namoonni chaanalii kanaaf maatii taatan immoo baga nagaan irra deebuudhaan gara chaanalii kanaa dhuftanii isiniin jedha. Please namoonni barnoota kana barachaa jirtan waan namaa akkasiin ittiin hojjennee cimsee isin gorsaa jechuudha. Isinirraa kan eegamu akkaataatti yoo namni lakkoofsa keessan hidhatee jiraate akkaataatti ofirraa kaaftanii beekumsuma isaa qabattanii akkasiin teessaniif malee akkasinitti waan hamaa hojjettaniif isin barsiisaa jiru. Kanaas akkasiin hin goone hedduu na dhamana jechuudha. Isinis kan hin godhina, waan hamaa ittiin hojjetina, lakkoofsa nama biroollee ittiin ofirratti hin hidhina jechuudha. Garuu namni biroon yoo lakkoofsa keessan hidhatee yoo jiraate ilaallattanii akka daftanii ofirraa kaaftan jechuudha. Keessumatti of eeggannoo guddaadhaaf isin fayyada malee akkasiin ittiin waan biraa hin hojjenne cimsee isin hin beeksisa jechuudha. Waan hamaa ittiin hin hojjetina. Keessumatti baay'ee namoonni baay'een kan ittiin shawwadamaa jiran lakkoofsi isaanii, sagaleen isaanii hatamee kan ba'e kan itti rakkatan hedduudha. Kanaaf barnoota kana kennuuf hin dirqame malee akkasiin ittiin waan hamaa hojjettanii miti. Isinis kana akkasiin hin hojjenne hedduudha mana. Kanaaf gara barnoota kootti nan darba. Jalqaba irratti akkuma isiniif himuuf yaale bilbiluma keessan fayyadamuudhaan karaa ittiin bilbiltanii point koolii jala seentu jechuudha. Erga point koolii jala seentanii booddee jalqaba irratti akkaataa itti lakkoofsi keenya hidhamee jiramoo hidhamee hin jiru kan jedhu kan ittiin check godhannu jechuudha. Lakkoofsi keenya hidhamee jiramoo hidhamee hin jiru kan jedhudha. Koodiin kun iddoodhaa iddootti, bakkaadhaa bakkatti jijjiirama guddaa qaba jechuudha. Lakkoofsa hedduutu jira, koodii hedduutu jira. Kan ittiin ilaalanis ta'e, kan ittiin hidhatanis ta'e, kan ittiin ofirraa kaasanis ta'e, kan ittiin ilaallatan lakkoofsa hedduutu jira. Lakkoofsi kun bakkaa bakkatti jijjiirama qaba. Hundumti isaayyuu hin hojjeta. Lakkoofsa baay'eetu jira. Yoo danda'ame lakkoofsa jiran sana hundumaayyuu viidiyoo biraatiin qabadhee isiniin dhiyaadha. Ammaaf garuu koodii lafa hundumaatti, iddoo hundumaatti hojjeta jedhee yaadu koodii tokkotu ni jira jechuudha. Jalqaba irratti akkuma isiniif himuuf yaale akkaataatti lakkoofsi keenya hidhamee jiramoo hidhamee hin jiru kan jedhu kan itti ilaallannu jechuudha. Egaa kookabii xunnee riqicha xunnee 67 jennee ammas riqicha xunna jechuudha. Kookabii riqicha 67 riqicha jenneetu lakkoofsa nuti ilaaluu barbaanne sanarratti hin daawwallaa jechuudha. Waaw! Eela akkaataa kanatti nuuf jechuudha. Lakkoofsi kun hidhamee hin jiru. Sababa hidhamee hin jirree fi akkaataa kanatti naa fideera. Akkaataa kanatti naa fideera jechuudha. Call forwarding, voice not forwarded, fax not forwarded, sign not forwarded. Hundi isaayyuu not forwarded. Lakkoofsi koo siimiin amman irratti daawwali kuni hidhamee hin jiru jechuu isaati. Yoo akkaataa isaa ta'ee hidhamee jiraate immoo akkaataatti ofirraa kaafnu isin agarsiisa. Ammas irra deebi'ee akkaataa itti lakkoofsi keenya hidhamee jiramoo hidhamee hin jiru kan jedhu kan ittiin ilaallannu isinitti agarsiisa. Tartiibaan na hordofaa. Jalqaba irratti riqicha xunna. Kookabii xunnee riqicha xunnaa 67 riqicha xunna.
kookabii tunnee riqicha tunnaa 67 innee ammas riqicha tunnaa isaan booddee hin daawwalla jechuudha. Gaafa daawwallu akkaataa kanatti nu fida. Lakkoofsi siimiin amma irratti daawwale kun hidhamee waan hin jirreef akkaataa kanatti nutti forwaardii dhidhee hunda isaa finaa fideera. Yoo akkaataa isaa ta'e lakkoofsi keessa hidhamee jira yoo ta'e hoo akkamitti irraa kaafna kan jedhus ammas ilaalla jechuudha. Akkaataatti ofirraa kaafnu immoo ammas riqicha 67 riqicha jennaa jechuudha. Erga akkasiin booddee hin daawwalla. Riqicha 67 riqicha jennetu daawwalla. Akkaataa kanatti forwarded issue was successful jedha. Citeera dhiqameera jechuudha. Dhiqameera jedha. Ammas irra deebisee agarsiisa. Si'a lama riqicha tunna. 67 inni immoo riqicha tunna. Hin daawwallaa. Siimii nuti irraa kaasuu barbaanne sana irratti jechuudha. Dhaggeeffattoota koo lakkoofsi keessan hidhamee jira yoo ta'e lakkoofsa namaa hidhatee sanaa wajjin isinii fida jechuudha. Yeroo jalqaba isinii fida. Akkaataa kanatti irraa isinii dhiqaa. Guutummaan guututti akkaataa kanatti irraa dhiqachuu dandeessu jechuudha. Ammoo akkaataa kamitti lakkoofsa nama biroo immoo lakkoofsa keenya irratti hiinaa kan jedhuuf immoo karaa salphaa tokkotu jira. Dirqama waan isin gochuu qabdan lakkoofsa namicha isin ofirratti hidhachuu barbaaddanii sana moobaayilii isaa daqiiqaa 2 isaa ta'u daqiiqaa 1 isaa ta'u oskitanii harkaa fuudhuu qabdu. Moobaayilii namichaa erga harkaa fuutanii booddee moobaayilii namichaa harkaa fuudhaan akkas jettu. Kookabii 67 kookabii erga gootanii booddee lakkoofsa keessan irratti gashitu. Fakkeenyaaf akkasuma godheen isin agarsiisa. Saniin booddee riqicha tuttu jechuudha. Erga akkas gootanii booddee lakkoofsa irratti daawwaltu. Ammas irra deebi'ee isin agarsiisa. Kookabii gootanii booddee 67 tuttu. Ammas immoo kookabii tuttu. Erga tuttanii booddee lakkoofsa namichaa irratti gashitu. Lakkoofsa keessan irratti gashitu dhiifama. Lakkoofsa namichaa miti. Lakkoofsa keessan irratti gashitu. Duwwaa 9. Akkas gootanii booddee riqicha tuttaniitu irratti daawwaltu jechuudha. Gaafsa irratti daawwaltan akkaataa kanatti isinii fida jechuudha. Ammas irra deebi'ee isinitti hima. Yaadaan na dhaggeeffadhaa. Moobaayilii namichaa dirqama harkaa fuudhuu qabdu jedhee isinitti himeera. Moobaayilii namichaa dirqama erga harkaa fuutanii booddee moobaayilii namichaa erga harkaa fuutanii moobaayilii namichaa keessa gashitaniitu kookabii jettu. 67 jettu kookabii tuttu. Lakkoofsa keessan gashitu. Lakkoofsa keessan gashitanii booddee riqicha tuttaniitu irratti daawwaltu. Kalmaan jedhama jechuudha. Kuni baay'ee tokko kan kooddii iddoo hundaatti kan hojjetudha. Kooddiin kun teeleetti biyyaa biyyatti jijjiirama guddaa qaba. Baay'eetu jira immoo. Baay'een isaanii hundi isaanii ni hojjeta. Kanaaf kooddiiwwan jiran guutummaa guututti barbaadeen kan biyya kana keessatti hojjetu keessumaa Itoophiyaa keessatti kan hojjetu barbaadeen isinii dhiyeessaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii kan jiru sana tuqaa. Namoonni chaanalii kana sabiskiraayib hin goone immoo sabiskiraayib godhaatii barnoota guddaa irraa argadhaa isin jedha. Nagaan tura.